qoraasuma qabsaa'aati urgaayet jabaatet qaliilet asbaya ijoolleen tireeningii dhayti humaan taatu cimte as deebiti haanu geessanii hoo barbaadan nu hunda fuudhanii Afgaanistaan nu haa geessanii deebineetuma biyya teenya bilisoomsan kana sodaatina OMN gamaa gaman ari'u tun warri rafnaani kana itti fufti ari'uu miti hin fitti malee ijoollee tana kijiba isii ummata Oromootti hin geessinu akka OMN sinitti immoo nama daareektar OMN miti garuu nan beeka ijoolleen fide ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka cufuu miidiyaa cufuu miti ijoollee ari'uu miti odoo biddetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurraa guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina in sodaatin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra qees balaayifaa afaan qabuu barbaadaniit warri rabbiif Oromoo jidduu dallaala ta'uu barbaadu OMN irratti isaan interview godhamnaani nu kassasaa jiran haga fedhan haa kassasanii malee oma OMN gaafa Oromoon nurraa cufame jedhe qofa cufata sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan durin beeytanii moggaa asiin asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jiru dhumarratti waa'ee qarshii bakkeen odoo jedhe wayya qarshii yoo isaan deemanii irraa fudhadhaa hin gowwoomina hundara gibira isin irraa guurame laal birriin isaan deemanii gibira isin irraa guurame ka maqaa keessaniin faranji irraa ergifame ka maqaa keessaniin araba irraa sadaqaan dhufe waan takka waan ofii hojjetten qabdu hin kijibdi yoo ganzabaan isinit deeman fudhaa irraa sirritti yoo lafa isinii kennan illee fudhaa irraa hin diina lafa eessa abbaa isiitii fitte tolaa fi gammachuurraa irraa fudhatte kanuma abbaa keetii fudhu irraa garuu ganzabaa jette maallaqaa jette Oromoo irra dhara hojjannaan Oromiyaa irra dhara hojjannaan nu homaa sin goonu Rabbiin Oromoo garuu dhiqqee sitti kaasa sitti maanii nan beeka I know it nama Oromoo miidhe duroomee kabajamee nagarre ka salphatee ganda keessa kootiin irra ciccittee salphatu malee tokko nagarre lafa Oromoo fudhattanii Oromoo irratti daba yoo hojjettan lafeen Oromoo takaleessa caccabtee abbaa isaa hayyee irraa lafatan hambifti guyyaa saafaa si waraanti I know it in ta'a kun isinitti kanan godhina tanaan wal qabate jaraaf wanni an himu itti naa hima waan tokko ganzaba maallaqa guddaa qaban gadi naqa ganzaba isaan qaban irraa parsantii takkaan hin mo'annanu yoo isaan birrii 100 baasan birrii takkaan sanummoo tahannuun ta ergifanu son ta'in tasin rafuunu hin mo'anna caasaa mootummaa diriirsan ittiin haa deeman hin mo'anna jigii alagaa hayaammatan hin mo'anna dhugaa waan qabnuuf barnoota beekumsa dhugaa waan qabnuuf ka Oromoo keessaa madde waan qabnuuf ummata keenya waan beeynuuf hin mo'anna hiriira haa baasan hin tuqina hin mormina haa baafatan homaa rakkoon qabu nu hiriirree dhiisaati garaa wal keessa waan jiru ciifnellee ishiinuma mo'anna beeka homa jaarraa abbaa gadaa waan jedhe beeytu irraa gabeeta nabisun maal jedha Oromoon tun jedhe Oromoon tun qawwee fudhachuu dhiisi waluma taatee zima odoo jette
bala bu'e jetteet alagaan biyyaa baatiidha. Hiriira baanee dhiisii akkanumattuu ilma mo'anna. Alamuu qixxeessan na fakkaate. Oromoon waan biraa dhiiftee otoo ol baatee hin toottoo irraa gati fichaatee xaraayitee deemtiin. Kanaaf kasanirra kan wanni nu mootummaa kanaa fi paartii tanarraa hin barbaanne hin fudhanne garuu wanni isaaniif illee hin taane biyyaaf illee hin taane hidha doorsisa ajjeechaan hin hojjatu biyya kanatti jaran otoo ajjeechaan bu'aa buusee haga darguu caalaa nama fixe jira hin jiru. Inuma buuti immoo Oromoon sadarkaa amma jirutti Oromoo kan amma booda odoon filamin irra taa'ee bula jechuun nama maraate akkas yaada nama fayyaa hin qabne qofa biyya tana keessatti dikteetaran ta'a nama jedhu nama fayyaa hin qabne namni nagayaa irraa dheessayyu. Kanaaf kasanii yaadina ka dhumarratti akka KFO'titti akka qabsaa'ota Oromootitti wanni waadaa isinii galu hundaaf Oromoo qofaaf miti. Tokko qabsoo nagayaatti ciccina gamaa gamana irraan deemnu itti beekna ittiin injifannee xurree sirriiti tarsiimoo sirriiti qabsoo nagayaa keessaa hin baanu. Tokko lammaffaa ija tana na keessaa baasan malee biyya tanaa hin baanu. Asuma uno Oromiyaaf Oromoo jidduu hin baanu. Sadaffaa heeraa seera akka isaanii ta'utti haatu matan malee heeruma jallaa kanaanuu hin mo'anna. Heeraaf seera biyya kanaa keessaa hin baanu. Qabsoo itti fufnaa. Wanni isinitti dhaamu. I'm very confident sitti man. Shakkina which is gonna decide. Ani mootti fatti malee harka kenniti. Sanii mitamu. Warri isaan leenjisee harka kennee jira. Rakkoon hin jiru. Tokkummaa teessan naa cimsa. Laal. Dubbii amantiif dubbii gandaan cirichaa rool isiin deemtu san itti deebina boru rakkoon hin jiru. Sinitti immoo nama biyya bilisummaa qabutu masgiida bataskaana nagayaa qabaata. Nama biyya ofii qabutu yoo Oromiyaan nagayaa taate yoo Oromiyaan bilisa taate yoo Oromoon mootummaa ofii qabaate Wallaggaaf Gujiitti misooma hojjetta. Dubbii gandaaf dubbii maalii kana yoo nurraa dhiiftan hulaa yoo itti cufattan akkuma kaleessa tokkummaadhaan yoo gara fuulduraa deemne funyaan itti fudhannet jallaa diriirfanne biyya teenya irratti qe'ee teenya irratti nagaan hin jiraannaa. Warri sabbataa hedduu ulfaadhaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin hin boonnaa akkuma reef jeetti poolisoota teenya illee nu galateeffadhaa hin tuqinaa. Jaratti kaadireef kaabinee tanallee hin tuqinaa haguma isaan beekantu kana hin tuqinaa. Caallee deemnet akkuma kaleessa wayyaanee jalaa bilisa isaan baafnetti ammallee jallaa isaanii jalaa bilisa isaan baafna. Amma waan tokko isinitti hima waan jedhanitti himan isin ari'uu hedan isin hidhuu hedan nu abbaa isaa iyyafaayyuu haa hidhaman way jenne ajjeechaa dhiisi aangoo keessaa bu'i nagaan biyya kee jiraadhu enne ijoollee wajjin dhalanne ka garaa jecha jiruu jecha sirna kana jala deemtu garii barnootaan sirreeffanna eebba haadhaatiin sirreeffanna akka sirnaaf seeratitti hin qajeelfanna. Oromiyaani ta qabsaa'ota qofaatii miti. Oromiyaan ta Oromoo hundaati. Oromiyaa OPDOfis, ABOfis, KFOfis, xiqqaafis, guddaafis taatu uumuu barbaanna. Kana hin sodaatinaa jedhaan. Kaleessayyuu gaafa wayyaanee wajjin nama keenya bitan Maqalee wajjin galaan jenneen itti fufaa aangoo qabadhaa jenneen. Nu bolola aangoo hin qabnu bolola bilisummaa malee. Kanaaf kana isaanitti illee himaa walitti hin bu'inaa. Garaa jalaan lafa jalaan sirriitti wal jaaraa. Gaafa korojoo gaafa isinii ta'u lafa kaadhaa isiniin jaa galatooma. Akkuma inni sila waa'ee Wallaggaa fi iddoo biraa irratti akka inni kaase ani yeroo tokko gara Wallaggaa kana dhageetan ture. Gaafa naquu waanan arge aanaa tokko keessatti kaabinee aanaa sanaa keessa namni dhalataa Wallaggaa namni tokko keessa jiru. Namni tokko iddoo biraatii Oromoo akkuma inni sila dubbate warra hamtu OPDO hamtu funaananii dhaqanii achirra kaa'an warra nama saamtu warra garaa namaan laafu warra akkanaa jechuudha. Achi garagalanii immoo uummataan maal jedhu
nu maal goone ijoollee iddoo kanaatti dhufantu sin fixe isaantu sin saame isaan takkana jedhan akka kanatti uummata kana gidduu jibba buusuudhaaf yaalu ammallee kanuma godhu tooftaa'uun ittuma fufa gara fuulduraatti illee amma magaalaa kana keessa bakka tokko funaananii fidanii isaan maal jedhu nama saniin nama wajjiniin hojjechuu barbaadu fidiitii wajjiniin hojjedhu jedhuun nama ganda isaatii eessuma isaa durii isaa maal isaa barbaadee fideetu of bira kaawwata achi garagalanii immoo lawaan inni hojjechaa jiru wal funaanaa jiranii maaloodha jedhu kanaaf waa'ee qoodinsaa kana tooftaa isaan ittiin deeman tokko inni guddaan kanadha inni lammaffaan immoo feesbuukii isaanii kana ilaalaa feesbuukii yoo ilaaltan bakka tokko fakkaatanii musliima fakkaatanii kiristaana abaaru kiristaana fakkaatanii musliima irratti duulu arsii fakkaatanii wallagga irratti duulu wallagga fakkaatanii shawaa irratti duulu maal akka kana fakkeessu yoo teessanii yoo ilaaltan garuu akka sana miti warri barreessu warri maqaa sanaan barreessu isaan miti yeroo tokko tokko abashoota illee ta'uu danda'u oromoo iyyuu miti abashoota fa'aa ta'uu danda'u kanaaf feesbuukis wayita ilaaltan eenyus yoo abaare gandummaa irratti waan hundaa'e sanyii irratti waan hundaa'e yookaanis immoo amantii irratti waan hundaa'e kana yeroo ilaaltan akkuma nama arganii bira darbuun illee gaariidha deebii kennuu fi dhiisuun illee gaariidha haala isaan ittiin nama qoqqoodan keessaati inni tokko inni guddaan kana waan ta'eef kana irratti dammaquun gaariidha amma immoo inni isaan nama hidhaa jiran kun akka malee nama hidhaa yeroo argitaniittu tokkoffaa akkuma inni jila dubbate hidhaan sodaannu nuti hidhaan maal nama godha hin hidhamne hin baane namni kana keessaa walakkaan keessan hidhamtaniittu am sure hunuma baatan homaan taane hidhaani yeroo darbe isaan ittiin sodaachifna ittiin cabsina jedhanii oromoo bakka hundumaa jiru walitti funaananii leenjii nuu kennan maakalawitti qilintootti qaallittiitti leenjii nuu kennaa turan namni wal hin beekne wal bari'achitti muuxannoo walirraa argate jabina walirraa argate cichoomina walirraa horate iddoo sanatti qabsoo finiinse iddoo sana taa'e kanaaf waa'ee hidhaa hin sodaatina maaliif nama hidhoo jettan immoo hinnaaniiru amma hinnaan dheengadda arsii deemnee baalee deemnee hinnaan gaafa galaana sana gaafa laalanii banneerra hidhaniitu amma olii gadi fiigaa jiru asitti siriira achitti siriira deeggarsa maal godhamma deeggarsi maal isaanii godha yeroo kana yoo dhugaasaa dubbanneef muummicha ministeera deeggaraa neeranii haga caamsaattoo ati nu bulchii nu qajeelchii akka feete nu godhi jennee kennineerraa fi deeggarsa maal barbaachisa amma kun deeggarsa kuni naasuurraa kan ka'edha maal goonu jedhanii raafamuurraa waan ka'edha kanaaf akka kanaatti ilaaluun barbaachisaadha amma bakka tokko deemneetu uummanni siltee uffata nutti uwwise argitaniittu feesbuuk irratti natti fakkaata miidiyaa irratti argitaniittu amma fiigicha silteedha kanneen gadda maal jechuudha nu kuni sodaadha naasuudha maaliif kanatti wannoo ta'uun barbaachisu akka kanaatti ilaallee amma inni isaan kun hin ta'a kun hin ta'u kun sana sun sana inni isaan jedhanii akka kanaatti ilaalaa mee haa fiigani haa wajjani wannoo isaanii kanas isa nama hidhan isa nama rukutan kanas haa raawwatan kaleessa iddoo tokkotti nama galma nu wayyamee nama maal nu godhe har'a rasaasaan rukutu iddoo tokkotti naasuudha kun sodaadha kun rakkoo jiru agarsiisa kanaaf isaan sichi nama baay'ee yoo rukutu tokko keessan rukutamuu yoo rukutamtanis jeequmsa sanatti hin seenina isa jawaardhuma irratti jedhe san jeequmsatti hin seenina akka nuyi jeequmsatti seennu barbaadu jeequmsatti seennee ummatoota naannoo keenya jiru wajjiniin wal dhabnee aariidhaan kaanee rukunnee nama jeefnee maal goonee waa balleessinee waa cabsinee kun oromoon nama fixe kun oromoon biyya bulchuu hin danda'u hin jenne oromoon gara jabeessa hin jenne oromoon aramanee dachaan turre nuyi kunooti kaalaalaa isa jechuu barbaadu isaan nuyi naman tuqu mirga keenya immoo funyaan isaanii qabnee keessaa fudhanna mirga keenya nama tokkoof hin kenne kanaaf ammallee taanaan naasuu kana akka inni jiru hubadhaa isa waa'ee poolisii oromiyaa inni dubbate ammas jabeessee kaasuun barbaada poolisoota kana poolisoonni huneessaa dhufan ilmaan eewuti masaan ilmaan abbaa aangawaa tokko keessa jira warri aangoo qabu warri maallaqa qabu ko ijoollee isaanii eessatti erganii barsiifachaa jiru biyya keessa jiran poolisii ta'uu dhiisaate ilmaan qotee bulaate poolisoonni kun rakkattoota poolisoonni kun ilmaan hiyyeeyyiiti poolisoonni kun nuyi obboleessa isaaniif falmaa jirra nuyi abbaa isaaniif falmaa jirra maatii isaaniif falmaa jirra nuyi isaaniif falmaa jirra
yoo kana wal dhaalanii yookaan buddeenaaf jedhanii ittiin buluuf jedhanii ittiin guyyaa tokko lama buluuf jedhanii yoo isaan ajajamanii waan biraa yoo isaan hojjetanii isaan irratti lakkaa'inaa. Obbolaa keessanidha. Yeroo argitanitti dubbisaa. Akkam jirta? Akkam hojiin? Maal si gargaaru? Jedhaa poolisiidhaan. Wal gargaara wal bira dhaabbadhaa. Ilmaan hiyyeessaatiis. Saba waan tokkoof dhaabbanne, kaayyoo tokkoof dhaabbanne. Kan isaan gararraa taa'ee ol taa'ee kan ergatu kan biraatu jira. Kan qajeelfama itti kennu jira. Inni kun ajajamee hojjechaa jira. Buddeen isaatiif hojjechaa jira tariiti. Kanaaf poolisoota kana akka kanatti hubadhaa. Hin lolinaa. Wajjin hin atakaaraa keessa hin seeninaa. Hamma dandeessanitti deebisaa. Firoonfadhaa. Eenyuun iyyuu firoonfadhaa. Qabsoo keenyatti hamma danda'ametti fira horaa fi malee diinatti hin horinaa. Saba biraa keessaas haa ta'u, saba keenyaas haa ta'u, abbootii qabeenyaas haa ta'an, abbootii qabeenyaa keenya yeroo laallu amma eessa jiru isaan? Abbootiin qabeenyaa mootummaarraa siquu hin danda'an, mootummaarraa fagaachuu hin danda'an. Isaaniinis naasisuu hin barbaachisu, wareersuu hin barbaachisu. Yoo kana ta'uu baate mana isaa cufamannis, yoo kana ta'uu baate bizinesii isaa dhaabbata, hin rakkatannis isaaniifis ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf qabsoon amma jiru kuni qabsoodhuma gaariidha. Qabsoo jechuun immoo rakkootu jira, rakkoo sana hiikamuu fi tarkaanfii fudhatamuudha. Utuu namni mirga keenya fidee as mataa keenya irra nuu kaa'aa ta'e nuyyuu qabsoon nan nu turre. Sababii mirga keenya namni nuun kennineef qabsootti jirra. Mirga ofiif falmachuu caalaa immoo wanti nama gammachiisu hin jiru. Abbaa irree wajjiniin falmuu, walitti falmuu irratti qabsaa'uu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Hojii nama gammachiisutti jirra, hojii gaariitti jirra, hojii mirga keenya nuu fidutti jirra. Kanaatiif abdii kutachuun hin jiru. Hidhaa barbaachiseennan mana hidhaa dhaquu wal guuranii dhaquun ni jira. Kanaatiif qabsoo keessan irratti booddee hin deebiina hanga abbaa mirga keenyaa taanutti isiniin jechuun barbaada. Fayyaa ta'aa galatoomaa. Nuyi karaa keenya waltajjii kana raawwanneerra gara warra waltajjii geggeessuutti hin deemsa.